raadiyoo sagalee walabummaa Oromiyaati. Raadiyoon sagalee walabummaa Oromiyaa karaa marsariitii independent oromia.org torbanitti yeroo lama kan isiniif dhiyaatu amma jalqaba. Raadiyoon sagalee walabummaa Oromiyaa akeeka qabsoo kan saba Oromoo bilisaaf biyya Oromoo walab sirna dimokiraasii faqaan bulu deebisanii gadi dhaabuuf godhamu deeggara. Akeeka qabsoo kana bal'isuufis hojjeta. Birmadummaan Oromoo dafqa dhiigaaf lafee ilmaan Oromoon dhugooma jedhee amana. Dhaggeeffattoota isaas wareegama qaalii kanaaf kakaasuuf carraaqa. Kun raadiyoo sagalee walabummaa Oromiyaati. Babaarottoolee hordoftootaaf dhaggeeffattoota raadiyoo sagalee walabummaa Oromiyaa jaallatamoo ashamaa. Sagantaa tamsaasa kallattii raadiyoo sagalee walabummaa Oromiyaa kibxata amajjii bultii 28 bara 2020 oduulee gaggabaaboo isin dhageessisuun aanfannaa oduuleen antiikii dhugaasaati. Ajjeechaan hidhaan saaminsi qabeenyaa fi gubaatiin midhaanii fi bosona Oromiyaa irratti loltootaaf poolisoota mootummaa kunuunfataa Impaayera Itiyoophiyaa Koloneel Abiyyiin durfamaniin Oromoota lixa Oromiyaa, kibba Oromiyaa fi giddugaleessa Oromiyaa irratti geggeeffamaa ture yeroo ammaattis daran jabaatee itti fufuun guyyaa irraa konyaa Gujii lixaa hona dugda daawwaa ganda coomee akkasumas achuma konyaa Gujii lixaa hona goomalee ganda bildiimoo jedhamu keessatti uummata Oromoo kadararaa oolaniif qabeenya saaka barbadeessaa oolan ta'uun himameera. Haaluma wal fakkaatuun gochaaleen suukanneessoon lixa kibbaaf giddugaleessa Oromiyaatti raawwatamaa turan gara konyaa bunnoo baddalleettis ce'uudhaan guyyaa kaleessaa irraa qabanii Oromoota konyaa bunnoo baddallee keessa jiraatan loltoonni fi poolisoonni mootummaa kunuunfataa Impaayera Itiyoophiyaa akka gidirsaa oolanii fi qabeenya isaaniis gubanii kan barbadeessaa oolan ta'uun dhaga'ameera. Oduu keenya birootiin ammoo Oromoonni konyaa Baalee fi Arsii keessa jiran guyyoottan sadan kana walitti fufiinsaan duguuggaa sanyii Oromoota lixa Oromiyaa, kibba Oromiyaa fi giddugaleessa Oromiyaa irratti raayyaa ittisa kunuunfataa Impaayera Itiyoophiyaan geggeeffamaa jiru balaaleffachuun sagalee isaanii dhageessisuu kan eegalan ta'uu fi qaamonni mootummaa kunuunfataa Impaayera Itiyoophiyaadhaa ammoo akkuma amaleeffatan bifa jaarummaatiin uummata kana qabuu fi tasgabbeessuuf tattaafataa kan jiran ta'uun himameera. Adeemsi jaarummaa isaan kanaan dura itti turanii fi ammas itti deemaa jiran kun qabsoo bilisummaa Oromoo irratti gufuu guddaa waan ta'eef Oromoon isa kana irratti maal godhuu qaba? Sirni gadaa Oromoo jaarsa Oromoo attamitti beeka? Abbaan gadaa Oromoo kan akkamiiti? Lubni yookaan qaalluun Oromoo kan attamiiti? Ka jedhu irrattis barreessaa Oromoo tokko gara konyaa Baaleetti bilbiluun waan odeeffannes sagantuma keenya kana keessatti kan isiniif dhiyeessinu ta'a. Gama biraatiin duguuggaa sanyii qindaawaa gannoottan lamaan darbaniif Oromoo irratti raawwatamaa jiru kana kan balaaleffatanii fi mormii bifa aaraan dhoosuudhaaf qophiitti kan jiran Qeerroon Bilisummaa Oromoodhaa waamicha laguu gabaa fi waamicha warraaqsa bifa aaraan finiinsuu guyyaa borii jechuun roobii amajji bultii 29tti beellamatanii jiraatu dhageenye gara Qeerroo Bilisummaa Oromoo tokkotti bilbilee barbaachisummaa mormii sanaa fi kaayyoosaa akkasumas mormiin sun yoom akka eegalu qabiyyeensaa maal akka ta'es kan odeeffanne kan isiniif dhiyeessinu ta'a. Turtiin keessan haga dhumaatti nu faana ta'uuf isin hawwataa. Sagantaa keenya kan ittiin aanfannu haala Oromoonni konyaa Gujii lixaadhaa keessa jiran kan Oromticha Gujii tokkorraa odeeffanne isin dhageessisuun aanfannaa itti dhiyaadha. Hello. Akkam nagaa. Nagaa raadiyoo sagalee walabummaa Oromiyaa irraan si bilbilaan xiiqii dhugaasaati. Hayyee. Oromoonni konyaa Gujii lixaa fi ba'aa akkuma Oromoota lixa Oromiyaa Maccaa Wallaggaa dhumaa jiru. Guyyaa sadan kan ammoo dhumaatiin kun adda ta'ee itti fufee jira jedhama. Hona malkaa sooddaa fa'aa dugda daawwaa fa'aa keessatti mee maal keessa jirtu waan Oromoonni Gujii keessa jiran Oromoof ibsi?
Hayyee galatoomaa jenna uummanni Oromoo gujii yeroo ammaa kana haga guyyaa kalee dhengeddaati galee rakkoo bal'oo keessa jira. Hayyee. Qaamni rakkise raayyaa ittisa biyyaa kora bittinneessaa poolisaa fi hidhattoota gandaatiidha qaamni itti bobba'ee jiru. Hayyee. Qaamonni kun abaa'oo barbaanna jedhanii maqaa sakatta'aatiin dubartiin osoo hafiin ijoollee xixiqqoo waggaa 3-4 illee haati yoo ilmee 6 qabaatte ilmee 6 qabattee baati. Hayyee. Raasaa keessa seenaa abaa'oo sakattaanaa jedhu abaa'oo waan baasuu dhaddanii fi rasaasi abaa'oon dhuqaachee isiniif ilmee teessanillee nyaatuu qaba malee nu callaan duhuu hin qabnu jedhaniiti ijoollee xixiqqoo qabatanii iyyaa jedhuu dhaabbatanii iyyanii shaneen dhuftee shanee baay'ina jedhaa iyyaa deemuu ofii isaaniitii qawwee qabatanii walakkaa deemuu mirgaa bita duraaf duuballeen jidduu galaniiti isaanii uummata isi dura oofanii achi duubatti horii qaqqalataa nyaatuu bakka isaan guyyaa itti boqata hunda horii itti qalamaa. Hayyee. Aanaa dugda daawwaa qaarcaa bulee horaa galaan abbayaa keessumattuu yeroo ammaa malkaan sooddaalleen haga tokko waan akkanaan raawwataa jira uummatii hiraara guddaa ta'e jira namni horiillee banatu akkasirra saamicha sanduuqa cassaa keessaa warqii jirtu bu'uura fakkeenyaa fi nama maqaan fi galagaluu adulaa jedhanu kaleessa. Aanaa dugda daawwaa bokko gooroo baallii ganda jedhamutti cassanii warqii giraama 8 keessaa guuratanii abaa'oo barbaanna jedhu algaa namaa hiikaa jala sakattaa'u achirratti horii qaqqalatu gandoota akka deeruu ganda akka dukkisaa magaadaa akka meeddanoo rooxii magaadaa jigeessa naannessaa aanaa dugda daawwaa ganda duwwaa lamaa haali akkanaa kun horiin qalamaa jira iraansa akkanaa jira gabaamatu. Dhugaadhumatti gochaan kun lixa Oromiyaattis bifuma wal fakkaatuun deemaa jira garuu kan amma konyaa gujii lixaa kana adda godhu abaa'oo barbaanna jedhanii daa'imman jaarsaa jaartii osoo hin hambisin uummata ooffatanii deemuu kanatu adda taasisa. Meegaa yeroo isaan kana godhan uummati maal jedhaa jira duuba isaan ofii qawwee qabanii yoo nama qawwee qabu shiftaa baanan barbaadu ta'e qawween maatti hin baane maaf uummata akkasitti iraarsan. Tokko maqaa sanuyyuu hin dhahu hobba'uu qabduu jedhuun abaa'oon isinti nyaachisee obaasaa baasuu qabduu kana waan ta'eefi abaa'oo bilbiltan jedhanii moobayila wanta jedhan tokko 5dhaan galmeessanii galaa jira nani moobayii irraa argan 5dha mataadha rukutanii. Hayyee. Kanaafi uummati waan akka dubbii hin danda'u akkana jennaan guuranii nama 350 olitti mana hidhaa aanaa dugda daawwaatitti guuramee jira gandi cufti hidhaadha nama hidhan kana haganni bakka hidhaatiin bahu osoo dhaananuu akka bineensaatitti sadatii qawweetiif azimuuziidhaan dullaadhaan bakka kana yoodhaan cabinna du'inna wanti jedhamu hin jiru. Uummati wasakka gaaffii hin danda'u kai jennaan ka'uudha horiillee hin banatu horiin mooraa oolaa wanta ilma namaa irratti hin raawwanneedha kana nama dhufe callaatti arga malee wanta dubbii midhaaffatan nama fakkaata akkuma nama sanyii lafarraa duguuganuuti kun horiin hin jiru qalanii yoo fakkeenyaati maqaa fi hime namoonni akkayyii Shunnee bonayyaa rooxii irratti loon 4 fi re'ee 5 wonna san qaba irraa fudhatanii jiranii 0 jiloo. Ammalleen aadaa jiloo qixxaa diida bo'uu gammadee bo'uu jaarsoo raaqoo bokkoo bariisoo ammalleen gabaabuu kaa dhaddacha bo'uu magaada jaarsoo gammadee hotteessa warrooti kun warra horii irraa guuranii qalame diidi kun cufti allaattiidha waraanii bakka jiru foon nyaataa yaa'ani uummati akkasitti jira jechuudha. Amma horii amma qalatan jettan kana aanaa yookaan ona kam keessa kan isaan qalatanii konyaa gujii keessa. Dugda daawwaadha guddinaan isaanii dugda daawwaadha fakkeenyaaf shullee borii rooxii magaadaa bulee horaarraan ammallee 0 jiloo akkasuma rooxiidha bulee horaatii loon 4 aagaa jiloo saraa loon 3 jiloo qilxaaka jedhan meeddanoo loon 7 diida boruu rooxii magaadaa aanaa bulee horaatii loon 3 akkasiin deema jechuudha inni. Fakkeenyaaf aanaa dugda daawwaa magaala dugda daawwaa keessatti duwwaa lamatti jaarsoo raaqoo loon 2 irraa fudhatan inni qalame jechuudha.
Egaa duguuggaan sanyii kan geggeeffamaa jiru irratti dabalataan ganna lamaaf Oromoon akka hin qotanne akka hin horanne akka walitti ba'ee wal hin gaafanne tolchaadha jiran kun immoo Oromoo beelessuuf kaayyoo isaan qaban beelessanii harka kennisiisuu fi akeeka isaan baafatanii itti deemaa jiranidha. Mee ati akka Oromoo tokkootti akka nama bakkas jiruuf miidhaa Oromoo irra ga'aa jiru kana arguutti dhaamsattamii qabda. Oromoo guutuutti maal himatta? Ayyee galatoomaa uummanni Oromoo jaarraa tokkoo fi walakkaa gahee jira haaluma kanaanii mootummaan kun mootummaa uummata kanaa osoo hin ta'in diina uummata kanaa ta'uu uummati Oromoo baree mootummaa ofii qawwee baatee ka'ee harka duwwaa ibidda jalan nama oofu kanaa uummanni Oromoota Gujii kana duugaa osoo hin ta'in ka Gujii illee ta'ee bakka jiran sabni Oromoo gochi Oromoota jirtu hundi akka nu hirmaattu uummanni keenya akkuma jirruuni. Itti hirmaanne mootummaa yoo itti beekanullee namaa hin naane dhala duubaallee ta'ee kan hin naane qabeenyaa fi lubbuu namaa balleessu kana ofirraa buqqisuudha. Wanni dhibiin hin jiru garuu wanti si dhage'amu yoo Oromoo gola tokko akkasitti taphatanii goli kun taa'u. Ibiddi har'a nama kana nyaate kun boru darree akka nama ibii nyaatu beekee uummati Oromoo hundi bakka jiru haaraa ta'ee ka keessaa akka nu hirmaatu. Isinis immoo qaali miidiyaa akkuma kanatti guyyaa kan hordoftan jennaa kan wadhaammadha. Kan amma dhageessan kun haala Oromoonni koonyaa Gujii lixaa keessa jiran odeeffatuuf gamasitti bilbilee Oromticha Gujii tokkorraa odeeffannoo argannee sin dhageessifnedha. Kanatti aansuudhaan ammoo warraaqsa qeerroo bilisummaa Oromoon qophaa'ee guyyaa borii jechuun Roobii Amajjii bultii 29 irraa eegaluun laguu gabaa geggeessuudhaan warraaqsa finiinsuudhaa fi waamicha uummata Oromoo bal'aa fi qeerroon taasifamaa jiru ilaalchifnee dhaamsa qeerroo bilisummaa Oromoo irraa uummata Oromoof dhaamame sin dhageessifnaa itti dhiyaadha. Akka naannoo lixaatti wanni amma yeroo ammaa geggeeffamaa jiru tarii waan sooshaal miidiyaa gubbaarraa isin quba qabdan suni yeroo ammaa kana mootummaan waraana bobbaasee lammii nagaan bahee galuu kan dhorkatee jirudha. Akkuma kana qabeenya garaagaraa hanga bosona ga'utti wanni manca'aa jirudha. Haati hiyyeessaa, haati daa'imaa kan garaatti baattullee kan deesseellee of harkaa daa'ima qabdullee dararaa guddaa keessa kan jirtudha. Gariin abbaa warraa keessatti jedhu, gariin obboleessa keessatti jedhu, dubartoonnillee haala kanaan kan dararamaa jiranii, shamarranillee yoo ba'an nagaadhaan hin galanii dararaa guddaa irratti geggeessanii kan jiranidha. Yeroo ammaa kana keessumaa uummanni Wallagga lixaa kanneen akka qellan Wallaggaa dararamaa jiranii gochoonni yeroo ammaa raawwatamaa jiran shiroonni garaagaraa mootummaa kanaan dhasamanii raawwatamaa jiran lakkoofsa kan hin qabnedha. Sababii kanaatiif amma guyyaa borii kanatti waamicha waliif birmannaa dabarsinee jirra akka qeerroo bilisummaa Oromootti. Bakkeewwan garaagaraa kanneen akka Amboo, Buraayyuu, Walisoo, Bishooftuu, Karaa Adaamaa, Baalee kanneen akkanaa kana qabatee qophiin maraayyuu xumuramee jira. Daandiin tokko ammallee kanneen cufamuu jalqabanii jiru. Guyyaa boruurraa kaasee ammoo guutuu Oromiyaatti kan irratti qophoofnee jirrudha. Kanaaf dhaamsinee qabnu guutummaa Oromiyaatti bakkeewwan qoqqobbiin irra hin geenye yookaan immoo komaandi poostii jala hin galle lammiiwwan gara lixaa jiranii fi akkuma kanallee Gujii gara kibba Oromiyaa warra jiran kana uummata sagalee dhabe kana sagalee isaanii akka isaan dabarsan dhaamsa keenya uummata Oromootiif dhiyeessinee jira. Maaliif jennaan amma fakkeenyaaf gara lixaa Oromiyaatiif akkas Gujii bunnoo beddellee mattuu akkana qabatee neetwoorkiin hin jiru, bishaan hin jiru, uummanni akkanaan dararamaa jira. Ijoollee bakka garaagaraa barsiifatu sagalee ijoollee keenyaa dhabne jedhee miidhamaa jira. Barataan illee barnoota isa gaggeeffataa hin jiru, saayikoloojikaalii miidhamaa jira. Kutaadhaan qoodanii dararaa hamaadhaa fi ulfaataadha mootummaan biyya bulchaa jiru kun kan inni irratti gaggeessaa jiru. Sababa kanaatiif lagannaa amma labsamee jiru kun yookaan waamichi amma labsamee jiru kun uummati sagalee dhabee jiru sagalee haa argatudha. Rakkoon isaa addunyaa irratti haa beekamudha. Suma kanaatiif jecha uummata Oromootiif waamicha dabarsinee jirra. Dhaamsi amma dhageessan kun kan qeerroo bilisummaa Oromooti. Innis laguun gabaadhaaf warraaqsi bifa haaraan guyyaa borii jechuun roobii amajjii bultii 28 bara 2020 irraa eegalee kan itti fufu ta'uu fi uummata Oromoo bal'aaf qeerroon bilisummaa Oromoo waamicha taasisuudha kan qeerroon kun kaase. Gama biraatiin yeroo qeerroon bilisummaa Oromoodhaa warraaqsa finiinsuuf uummata Oromoodhaa lixaa fi kibbaaf giddugaleessa Oromiyaatti loltootaaf poolisoota mootummaa kunuunfataa Impaayera Itiyoophiyaan dhumaa jiraniif
sagalee aataan hojjechaa jiranitti dabballoonni mootummaa kureeffataa Impaayera Itiyoophiyaa ammoo akkuma amaleeffatan warraaqsa Oromoonni konyaa Baalee fi Arsiidhaa geggeessuu eegalanii jiran dhaamsuudhaaf bifa jaarummaan deemaa kan jiran ta'uusaa dhageenye. Jaarsi Oromoodhaa attamitti jaarummaa dubbata abbaan gadaa Oromoodhaa attamitti muudama abbaan gadaa maali hayyuun Oromoo maali Qeerroon Bilisummaa Oromoo jaarsa Oromoo abbaa gadaa Oromoo yookaan hayyuu Oromoo kanattamii dhaga'uu qaba ka jedhu irratti dubbatuudhaaf gara barreessaa Oromoo tokkotti bilbilee dhimma adeemsa sirna gadaa fi waa'ee jaarsa Oromoodhaa kan inni dubbate sin dhageessifne innis muuziqaa ce'umsaa kana booda siniif dhiyaata itti dhiyaadha. Yeroo ammaa kana dhugaa dubbachuudhaaf kitaaba wayii qabaa isa saniif ji'a kana guutuu shaagala dhuunfaa kiyyaa keessa seeneetiin hin jira. Kitaabni kunillee kitaaba sirna gadaatii baay'ee amata baay'ee isii kan olii galuu fi barreessee uummata biraan gahuuf deemaa jira magaalaa Shaashamannee irratti. Hayyee. Namni sirna gadaa dhaabballee sitti haasa'a. Karaa sirna gadaatiin jalqabaa namni tokko yeroo biyya bulchuu to'atuu qaba. Daangaa isaa san keessatti ammoo lammiilee achi keessa jiranii to'ateetiin quba qabaachuu qaba. Hayyee. Haalli amma deemamaa jiru kun ammoo kadhagahamaa jiru kun ammoo waan kalee Oromoon waliin fakkaatu nuti Oromoon faatullee kanaa miti kadhamne illee kanaa miti cabsee sirna gadaa dhabne seerallee kaa'amma ittiin malajjeessanii maal ol godhan kana son seera kalee abbootiin teenya tumtee kasafuu qabu san isa san dhabne. Hayyee. Kanaaf haga seera kalee abbootiin teenya tumte sun nu deebi'utti rakkooleen akkanaa kun Oromiyaa keessaa hin dhabama jennee illee yaannu maaliif jennaan seera kanatu kennaa miti hadarraan qabnu haga kennaa miti waan ormaatiin of bulchaa jirra. Kanaaf kun sirrii malee nu yaaddeessaatumaan jira garuu ammoo bal'isee yaaddeessuudhaaf shaagala kiyya kanatu naqabee eebba booda. Amma isuma tan markaa qabdu kanarratti si dubbisa innis maali waa'ee sirna gadaadhaa amma kitaabni koos jettee haa ta'uuti kadheenya kana dhaga'amuu fi gannuma lamaan sadan kana yeroo rakkoon itti hammaatu mootonni koloneeffattoota Habashaa darbanii akkuma godhaa turan warri wayyaanis as darbee OPDO'nis abbootii gadaa abbootii amantaa maanguddoo biyyaa jedhaniitu walitti baasanii shira garaagaraa yeroo dalagamutu argina. Silaa abbaan gadaas haa ta'u jaarsi Oromoodhaa gara Oromoo goreetu haqa giddugaleessa godhatee haqa muramoo gara tokkotti dabsee dubbata silaa maal jedha sirni gadaa jaarsi Oromoo inni gadaan Oromoo beeku kan attamiiti. Akka sirna gadaatti dursa namni haqa dubbatee haqa mura dhugaan haa dubbata jechuudhaaf seera beeki. Namni osoo heera hin beekne yoo seera ture dhugaa dalaga jechuun nama rakkisa maaliif yoo heerri jiraate seerri baya. Yeroo ammaa kana abbootii ta'ee jaarsotas ta'ee namuma kamiyyuu yoo laalte karaa sirna gadaatiin illee seera bichaa qabatanii deemu seera saneessaa akka fuudhan hin beektu heera jalaa isilaa seerri qabayu heerri kalee Oromoon heera nammoo heerri uumaadhaa rakkoo biyya sana keessa jiru kana hundayyuu ni balaaleeffatallee dhugallee namni muruu danda'u nama heera beeku. Nama beeku dhugaa muruu hin danda'u akka sirna gadaatti seerri ragaa barbaada heerri ammoo dhugaa barbaada. Seera barbaadu san harkaan qaban seera ragaa barbaadu san seerri ammoo ragaa wanti barbaaduufi isa ragaatti godhatanii akka dhugaa godhanii ittiin raawwachuu danda'ama. Kanaaf seera dhugaa barbaadu san namoonni biyya sana keessa hin jirre kanaaf ammoo nama heera harkaan qabneen murachuun si rakkisa. Iddoo kamittiyyuu yoo deeman jaarsas haa ta'u eenyumallee haa ta'u dhugaa dubbachuuf nama heera uumaa san beekuu qaba. Heera kalee Oromoon heerte namni heeraan wal dhabe waaqaan wal dhaba jetti namni seeraan immoo abbaa gadaatiin wal dhaba jetti. Bakka heerri hin jirretti yeroo ammaa kana kan uummanni socho'aa. Kanaaf heera kalee Oromoon san deebisuudhaaf yaalaa jirra yoo rabbi nu gargaare gaafas gaafii dhugaa namni dubbatu. Ayyee ulfaa dhugaa meegaa erga nama heera beekutu gaa dhugaas beeka ta'ee bifa sanaanitti gaa namnis dhaga'uu qaba ta'ee jaaroliin abbootiin gadaas haa ta'u luboonnii fi sheekonni Oromoodhaa yoo heera Oromoo ganamaa sana hin qabaanne. Yeroo diinni jaarummaa shiraaf yaammatu maaliif bakka sanitti ba'u Oromoonoo jaarsa attamii hayyuus haa ta'u abbaa gadaa attamii dhugeeffatee jala deemuu qabame. Oromoon luba gogeessa gadaa ijaarachuu qaba. Paartii osoo hin taane luba ijaarachuu qaba. Bakka jiru maratti luba ofii barbaadee luba ofiitti deemuu qaba. Luboonni jedhamu kaleessa namni luba tokko keessaa bahe jedhamuudhaaf daangaa murtaa'e keessatti dhalatee guddachuu dhaddacha tokko jaalatti jechuudha.
Daddachasan keessatti ammoo afaan daddachasanii dubbachuu qaba. Aadaa lafaa daddachasanii beekuu qaba. Oromoo qulqulluu ta'uu qaba. Daangaas beekuu qaba. Saayikooloojii amma jedhan kana fedhii uummata daddachasan jala jiru beekuu qaba. Yoo fedhii saniin beekin achi keessaa bahee uummata hin bulchu. Maaliif jennaan yoo inni bishaan barbaade nyaata fidaaf waan ta'eef uummata sanii isa keessa hin jiru. Kanaaf nama fedhii akkasii qabu ofiin of bulchu jechuun luba bulchuudha. Naanniga san keessaa baheeti namni ka abbaa gadaa ta'uu danda'u. Kanaaf Oromoon kan deeffachuudhaaf naanniga kana luba kana deeffachuu. Luba kana isa tokko Oromoo ta'uu qabaa. Inni lammataa daangaa daddasha jalatti guddatee sanii beekuu qabaa. Aadaa lafa sanii beekuu qabaa. Sassaahamuu afaanis beekuu qabaa. Inni itti aanu fedhii uummata sanii beekuu qaba. Wantoota kana yoo hin beekin luba daddacha sanii ta'uu hin danda'u. Maal isa Harargetti guddate yoo fiddee Arsii bulchi jetteen safuu Arsii cabsuun mala waan ta'eef daddacha Arsii kana jala dhufee yoo bulchi jedhe luba asii hin qabu safuu cabsuun mala. Yoo Arsii fuutee Tuulama yoo fidde safuu achii cabsuun mala. Maaliif daangaa daddacha Maccaa Tuulamaan beeku, achiin beeku, loqoda achiin beeku, fedhii hawaasa sanii Maccaa Tuulama fedhiin isaa maaliin jedhee waan hin beekneef luba achii ta'ee uummata san bulchuu hin danda'u. Abbaa gadaa ta'ee ka deemuu danda'u immoo biyyaan jaalatamuu qabaa, uummanni filachuu qabaa, daddacha jalatti guddate qabaa. Umrii waggaa 40 kana keessatti waggaa 8 irraa haga 16, 24, 24 haga 32, 32 irraa haga 40 gidduutti seera kabarsiisan. Abbaan gadaa yeroo ammaa kana hubannoo bal'aa namoota barumsa hin qabnellee deemaa jira. Abbaa gadaa namni ta'uu danda'u nama barumsa qabu, nama waa barate. Yoo xiqqaate nama digirii tokko ol qabu. Maaliif jennaan Oromoon kaleessa seera barsiisee mata biitiin kabulchaa ture. Waggaa 40 wanni godheefiyyuu akka namni waa baratee sammuun namaa bal'attuuf. Abbaan gadaa hayyoonis maal guuttachuu qaba? Caffeen maaliif daangaadhuma cufayyuu erga kaaftee amma bakka garaagaraatti nama kanaan dura uummata dararaa ture. Lubas haa ta'u, qeesiis haa ta'u, sheekas haa ta'u, yookaan nama siyaasa keessa tures haa ta'u callisaniituma abbaa gadaa jedhanii yeroo muudantu argama. Yeroo barbaadutti mootummaan ammoo abbootii gadaa abbootii amantaa jedheetu walitti yaamee jaarummaa kaa'ee jaarummaa hin taanes jaarummaa haqaa hin taane jaarummaadhuma haqa Oromoo jallisu ta'aati argina. Warra kanaan mee ati maal jetta? Oromoonoo warra kanarraa attamitti of eeggatuu qaba? Isa kanallee nu kaasimee. Galatoomii waan gaarii na gaafatte abbaa gadaa eenyutu muuda? Namni abbaa gadaa muudu ulaagaa mataa ofii danda'e qaba. Kaleessa qaalluudha ka abbaa gadaa muudu nama heera beeku. Abbaan gadaa afaan 40 fi miila 40 guuttachuu qaba. Guddin nama siin jedhe san keessatti ifa gaariin guddachuu ta'ee baheetiin biyya nama yaadu ta'uu qaba. Inni biraa qaamni isaas guutuu qaba. Namni abbaa gadaa filoo immoo eenyu yoo jenne akkamma namni ofii ol muudu kanaa miti. Amma abbootiin gadaa baay'ee. Oromoon abbaa gadaa qaban malee abbootii gadaa siin qabu. Biyya takka qaba. Abbaa gadaa jechuun mootummaadhaa yeroo ammaa kana abbootii gadaati ka baay'ate. Abbootii gadaa gaafa jenne mootummoota jechuudha. Mootummoota hin qabne Oromoon abbaa gadaa qabna malee mootummaa qabna. Nama abbaa gadaa ta'a jedhanii kan muuduu danda'u nama caasaa sirna gadaa huban muuduu danda'a malee namnummaan biraa angoma qaba jedheetiin yookaan jaarsa biyyaati jedhee abbaa gadaa muuduu hin danda'u. Qaalluudha kaleessa abbaa gadaa muuduu. Qaalluu oofatu jira, qaalluu fooyatu jira, qaalluu goodatu jira. Iddoo biratti ayyaantummaa waan kanaan ka abbaan gadaa luba keessaa baheetiin filamuu deemu. Yeroo ammaa kana waa'ee abbootii gadaa irratti ka jiru. Inni wanti beektuun dogoggora ta'uu isaa abbootii gadaa hin qabne abbaa gadaa qabna. Kaleessa yeroo odaa shanan irratti seera odaa shananii lallaban malee seera basaasaan ittiin bultu lallaban malee caasaa sirna gadatu odaalee shanan kanarratti hojjetu abbootii gadaa hin qabnu. Abbaa gadaa qabna biyya takka qabna waan ta'eef. Gadaa jechuun jedhu kun maalirraa mogga'e? Oromoon gadaan buluu maa filate? Ichi gadaa jedhu kun maa inni yeroo baay'ee barreessitoonni yeroo barreessan gadaa jechuun gaaddisaa. Gaaddisaa ta'u malee akkamitti gaaddisa ta'ee wanti gadaan ijoolleedha jedhu akkamitti ijoollee ta'ee gadaan umriidha jedhu akkamitti umrii ta'ee gadaa mara jedhu akkamitti waa mara ta'e gaafachuu qaba. Oromoon maaliif nama waggaa 40 gadaa bulchuu filate? Sirna dimokiraasii ka godhe sirna gadaa kanarratti waggaa 8 aangoo wal harkaa fuudhu. Isa waggaa 40tti aangoo walii kennan kan. Waggaa 40 kanatti ilmi abbaarraa dhaaluu hin danda'u. Ijjiteen guddaan isa kana. Waggaa 40 waan ta'eef namni abbaa gadaa ta'u gaafa waggaa 40 abbaan gadaa bulche waggaa 80 ilmi gadaa abbaarraa dhaaluu hin danda'u. Sirna dimokiraasii isa guddaa ka godhe isa kana. Kanaaf qabiyyeen kitaaba kiyaallee iccitii gadaa jettiin iccitii sirna gadaa saffee sirna gadaa kaleessa Oromoo yeroo taa'eetu mate maal akka ture haa uummanni of gaafatuuf maal iccitiin gadaan waan gaafannu jira seeraaf seerri isaa ture
jedhanii akka namni ofillee gaafatuu fi anaafillee akka gaafii naasaatu bichitii gadaa jedhee kitaaba sanas baase. Itti aanee ammoo barreeffama sirna gadaa Oromiyaa irraa haga gandatti akkamitti bula Oromoon ka jedhu sirna gadaa seera ammayyaa wajjin wal bira qabneetiin barreessaa jirra. Kana hundayyuu yeroo barreeffamu hunda isaa waan akka asoosamaa akka walalootiin itti kitaabni kun ragaa barbaada qorannoo sirrii barbaada. Wanni kun qabeenya walitti qabnu maraafuyyuu haqarraa qabna. Kanaaf marti akka nu bira dhaabatullee hin barbaannaa. Ani maqaan kiyya Muhammad Kadir jedhama. Godina Baaleetii dhaloonni magaalaa Gindeerii maanguddoo jalatti guddadee umrii kiyya guutuu barumsa kiyya baradhe barumsa asii achi baradhe barumsa achi as baay'een baranne. Mee waan ammaa ifanuu godhe. Barumsa asii achi baradhe malee achi as baay'een baranne sadarkaa kana digirii tokko farratti dhiisee garuu barumsa kiyya baradhe barumsa kiyya jala achi Oromoon maal ture akkam ture ani gaafa of ta'ee jedhee namaanis of ta'uu danda'a dura of ta'uudhaaf ammoo maal na barbaachisa. An Oromumaayyuu akkamitti ta'e Oromoo ta'uu kiyyayyuu ammoo akkamitti beeka ragaa qabatama Oromuma jechuu qofa Oromiyaa keessa jiraachuu qofa maal wannan qabu jedhetiin achirraa baradhee dabballee baradhee gaammee xiqqaa baradhee gaammee guddaa baradhee foollee baradhee raafadoorii baradhee gadaa baradhee jaarsa ilkoo baradhee akkatti yuuba lammaffaa yuuba sadaffaa yuuba afuraffaa gadamoojii haga achitti seerri tumamumaa akkamitti dhalli kun guddateetiin sadarkaa kana gaafa jedhu sadarkaa 11 baradhee kana ammoo Qaalluu maanguddoo odaa roobaa caffee madda walaabuu bakka kaleessa seerritti haarome kanneen jala deemee achi baradhee naatufaniitiin asdeebee ammoo eegasdeebee ammoo ijoollee barreessitoota karaa ammayyaa kanaan waa barreessanii walitti dabalamnee seera kan akkamitti ammayyeeffachuu dandeenya. Ani isa kana ka fuudhee abbootii keenyarraa fuudhee isin ammoo waan teknooloojii waliin qabdan asfida taasifama sirna gadaa kana haala fakkeenya jenneetiin akkasitti hiriyaa kiyya tokko wajjin dalagaa jirra. Kanaaf Oromoon kaleessa akkuma beekamu daa'ima yeroo dhalaturraa kaasee haga waggaa 80tti seera tumee qaba. Seerri isaa sun ammoo addunyaafuu gumaachina waan jennu waan wayii waan garaana nyaata. Sirna gadaa sirna dimokiraasii addunyaaf gumaachina jennee yeroo baay'ee dubbanna. Nuti Oromiyaa yoom ittiin of bulchine yoom dhaloota keenya barsiise abbaan gadaa qeerroo dura dhaabbatee sirni gadaa kana heerri isaa kalee abbootiin teenya heerte kana seera ammoo akka seera jalaa baafannee ittiin of bulchina. Seerri jijjiirama bishaan yaa'u jetti abbootiin gadaa. Seera jechuun bishaan yaa'u sirni gadaa bishaan yaa'u. Bishaan yaa'u jechuun amma yoo dhugde bishaan sanitti deebitee dhuguu hin dandeettuun taraa kaati bulchiteen ani hin bulchu kan bulcheen ati hin bulchitu jijjiiramaa deema seerri. Seerri Oromoo garuu hin jijjiiramu. Seerri Oromiyaa kana guutu tokkicha. Odaaleen shanan kaleessa godhanillee odaalee isaan irratti seera tumatutu gara malee heerri tokkicha. Heerri odaa shanan irratti lallabamu heerri tokkicha heerri Oromoon kalee ittiin bulu. Kan amma dhageessan kun Oromticha kitaaba waa'ee sirna gadaa of keessatti ammatu qopheessaa jirurraa abbaan gadaa Oromoo kan attamii ta'uu akka qabu jaarsi Oromoo kan akkamii ta'uu akka qabu ayyuunis kan akkamii ta'uu akka qabu qeerroof qarreen Oromoodhaas eenyuun dhaggeeffachuu akka qaban kanas kan kaasuu barbaachiseef yeroo garaagaraatti mootummaan kunuunfataan impaayera Itiyoophiyaa kan ammaaf kan duraanii yeroo qabsoon bilisummaa Oromoo jabaatutti abbootiin gadaa abbootiin amantaa jaaroliin keessa seenaa dubbii kana furaa jechuun dhimma Oromoodhaa shira jaarummaatiin gufachiisaa armaan ba'eera. Garuu kana booda bifa kanaan qabsoon bilisummaa Oromoos haa ta'u qeerroon bilisummaa Oromoodhaa gufatee warraaqsa isaarraa akka hin dhaabbanneef abbaan gadaa Oromoo kaleessaa ayyuun Oromoo kaleessaa jaarsa Oromoo kaleessaa kan attamiiti arras taanaan kan akkamii dhaggeeffatuu qabnaa irratti barnoota gabaabaa akka nuuf kennaniif kan odeeffannee isin dhageessifneedha. Gara fuulduraattis bal'inaan odeeffannee kan isiniif dhiyeessuu itti fufnu ta'uu isin yaadachiisa. Akka waliigalaatti uummanni Oromoo bal'aan maqaa jaarummaa shiraatiin osoo hin gufanne yookaan osoo hin sobamne qabsoo bilisummaa Oromoo takkaa'uu waamicha laguu gabaa fi warraaqsa finiinsuudhaa qeerroo bilisummaa Oromoon guyyaa borii jechuun roobii amajjii bultii 28 bara 2020tti yaamamee jiru kanarraa akka qooda fudhattan gamanumaan dhaammataa sagantaa keenya guyyaa arraarma irratti kan obbaafnu nateekee dhugaasaaf gulaalaa suur sagalee mo'aabuu baatii uumaan nama borii nu tolchinnaa.